kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Kabajamoo abbaa keenya suuraa galataa luba Saamu'eel maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos guddaa kan isin jaallatu hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam bultanii akkam jirtu akkam turtanii. Ameen. Waaqayyoon Waaqa keenya inni maqaa isaa isa jiraataa galanni siif haa ta'u jennee akka galateeffannuudhaaf mana isaa keessatti walitti nu qabee hafuura isaa isa qulqulluudhaatiin nu barsiifatuuf bara baraan haa ta'u. Baga ayyaana guyyaa 50ffaa guyyaa itti hafuurri qulqulluun bartootaaf bu'ee guyyaa itti manni kiristaanaa bu'uurarraasii itti ijaaramteef itti dhalatte kanaan Waaqayyo ittiin isin ga'e. Guyyaan kun dhugaadhumatti guyyaa kabaja guddaadhaatiin kabajeeffachuu ayyaaneffachuu qabnudha. Guyyaa jaalala mana amantii, jaalala Waaqayyoo, jaalala hafuurawaa keenyatti mul'ifnudha. Kanaafi guyyattii kana yommuu walitti qabamnee ayyaana guyyaa 50ffaa ayyaana Pharakiliixoosii kabajanna yommuu jennu jecha duwwaan kan dubbannee bira dabarru otoo hin taane dhugaadhumatti guyyaa itti galata addaa Waaqayyoof dhiyeessuu qabnudha. Guyyaan kun guyyaa amantiin kiristaanummaa waltajjii addunyaa maraarratti akka geggeeffamtuu fi qooqa hundumaatiin sabaa fi sablammiin hundumtuu warra Jiwushii, warra Israa'elii, warra Giriikii, warra Raashaa, warra Afrikaa, warra kanaaf sanaa otuu hin jedhin hundumtuu afaan isaan Waaqa isaa akka galateeffatuuf hafuurri qulqulluun guyyaa itti qooqa hundumaan galateeffamuu eebbisee nuuf kennedha. Uniif kun waan guddaa miti. Dhugaadhumatti waan guddaadha. Waan nuti dheengadde jalqabne nutti fakkaatee hin turre afaan adda addaan waaqessinaan waggaa 2000 fuula duraa guyyaan kun bu'uureffamee hafuurri qulqulluun guyyattii kana har'a yommuu kabajeeffannutti guyyaan itti isinis warri kaanis afaan keessaniin waaqeffadhaa jedhee kennedha. Waaqa kana nu godheef galanni guddaan haa ta'u. Mata duree barnoota keenyaa godhannee kan kaanu jajjabeessaa isiniifin ergaa kan jedhu ta'a. Eenyuun nu ergaa? Dhuguma nu barbaachisa waan isin ogaa shan qabdan. Eenyuun nuuf ergaa? Jajjabeessaa isiniifin ergaa jedhe. Dubbiin kun baay'ee nu barbaachisa. Mee caqasaa qulqulluun Yohaannis nuuf barreessee Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 dubbisuudhaan jalqabna. Dhuguman isinitti hima yoon deeme isiniif wayya. Yoon adeemuudhaa baadhe inni isin jajjabeessuu gara keessan hin dhufu. Ani yoon deeme garuu isa isiniifin erga. Maqaan Waaqayyo Waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Jecha kana kan dubbate uumaa samiif lafaa kan ta'e, danda'a hundumaa kan ta'e, kan hin danda'amne kan danda'u, kan hin jirre fidee jiraataa gochuu kan danda'u, kan waan nurra hin darbine, kan waan nuuf hin danda'amne nutti fakkaatus akkuma hin turre iyyuu taasisuu kan danda'u Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Isa du'ee owwaalamee du'a salphisee du'aa ka'e. Isa boolla qullaatti hambisee boolla keessaa gargaarsa tokko malee waaqummaa isaan ka'e Gooftaa Yesuus Kiristoostu jedhe. Maalittiin jedhee kan isin jajjabeessu isiniifin ergaa. Jajjabinni kun yeroo hundumaarra caalaa bara hundumaa waa'ee isaa hin haasofnaa. Yeroo kana bara kana hunda caala nu barbaachisa. Karaa hundumaa yoo ni'us ilaaltan gara qeetti yoo deebitan gara addunyaa kanaatti yoo deebitanii ilaaltan waan dhageenyu hundumtuu nu raasa nu laaffisa. Financial yoo ilaalle akkasii, medical yoo ilaalle akkasii, seenaa yoo ilaalle akkasii, amantii illee yoo ilaalle nu laaffisa nu yaaddeessa. Amantiin waan bara seenaa nu jechisiisa.
yeroo kanatti dhugumatti dubbiin jajjabinaa kun nu barbaachisa maqaa ta'ee fi Waaqayyo ammayyuu jajjabina isaa nuuf haa ergu. Dubbiin kunis dubbii taatee waggaa 2000 dura taate sana haasofnee itti dabarru miti. Harrayyuu uniif hin hojjeta jajjabeessaa isiniif hin ergaa waadaan jedhame kun. Mee egaa waa'ee jajjabeessaa isa jedhame hafuura qulqulluu bara baay'ee irra deddeebinee baranneerraa garuu isin yaadachiisuudhumaaf waa'een guyyaa 50ffaa ayyaanni nuti kabajannu kun maqaa baay'eedhaan beekama. Gama tokkoon ayyaana guyyaa 50ffaa jenna. Maqaa kan biraa maaliin beektu? Ayyaana Pentekoostee jedhamee beekama. Pentekoostee jechuun afaan Giriikii yommuu ta'u 50ffaa jechuudha. Kanaaf ayyaana guyyaa 50ffaa yookaan Pentekoostee jenneetu ayyaana kana kabajanna. Pentekoostee kana qulqulluun Luqaas yommuu nuuf hiiku hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pentekoostee jedhamu yommuu ga'etti jedhee hafuurri qulqulluun bartootaaf bu'ee jedhee nutti hima. Guyyaa 50ffaa yommuu jennu guyyaa tokkoffaan maal ture gaaffii jedhuun kaasa miti. Akka anaaf isinitti guyyaa 50ffaan eega gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee du'a ka'uu duwwaa miti du'a mo'ee humna waaqummaa isaatiin du'a keessaatii ka'ee gaafa guyyaa 50ffaa isaa jechuudha. Eega ol ba'ee immoo gaafa guyyaa meeqaffaati? 10ffaa gaafa guyyaa 40 du'aa ka'ee guyyaa 40 bartoota isaa barsiisee gaafa guyyaa 40ffaa ol ba'e. Gaafa ol ba'u waadaa sila dubbanne kana caqasee fi dubbateetu ol ba'e jajjabeessaa isiniif hin ergattiin jedhee bakka adda addaatti akka dubbisnutti. Kanaaf ol ba'ee gaafa guyyaa 10 du'aa ka'ee gaafa guyyaa 50ffaa hafuura qulqulluu guyyaan itti ergeefidha. Warra Yihuudootaa fi 50ffaan Pentekoosteen kun haaraa miti. Seenaa isaa amma yeroo hin qabnu garuu akka ofii dubbifattaniif seera keessa deebii boqonnaa 16 lakkoofsa 9 seera Leewwotaa boqonnaa 23 lakkoofsa 15 irratti yoo dubbiftanii warri Yihuudootaa ayyaana Pentekoostee guyyaa 50ffaa kana bara baraan waggaa waggaadhaan kabajatu. Kan isaan kabajanis ayyaana firii haaraa yookaan midhaan haaraa. Haamuu eega jalqabanii harvestii eega jalqabanii gaafa guyyaa 50ffaa ayyaana galata midhaan haaraa dhiyeessuudhaa fi Yihuudoonni addunyaarraa bakka jiraniiti Afrikaatis bakka hundumaa yaa'aniitu gara Yerusaalem dhaqaniitu galata dhiyeessu waa'ee firii haaraa kanaaf. Egaa guyyaa 50ffaan haala kanaatiin kabaja guddaa kan qabu ture uniif keessatti iyyuu ayyaana itti hafuurri qulqulluun nuuf bu'eera. Karaa kan biraas ayyaanni guyyaa irraa kun Pharaaklixoos jedhamee immoo waamama. Sila sabbaan keenya yommuu dubbisan dhageessaniittu wangeela Luqaas wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irraati. Keessattuu boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti inni akka bara baraan isinii wajjin jiraatuu fi jajjabeessaa yookaan Pharaaklixoosiin isiniifin ergaa innis hafuura dhugaatii jedha. Kanaaf egaa ayyaanni kun Pharaaklixoos jedhameetu waamama. Pharaaklixoos jechuun ammas afaan Giriikii yommuu ta'u jajjabeessaa gorsaa jechuudha. Kan nama jajjabeessu, kan nama gorsu, kan nama gargaaru jechuudha. Kunis hafuura qulqulluun hojii isaatiin yommuu ibsamudha. Egaa ayyaana kana yommuu kabajnu hafuura keessa qulqulluu uniif ergi jajjabina kee sana uniif ergi jechaa kabajuu qabna. Kanaaf ammas qalbii keessaniin hundumti keessan Waaqayyoon Waaqni keenya iccitii isaa nuuf ibsee laphee tokko keenyaa banee anaafis arrabni koo akka qajeeltuudhaan hafuura isaatiin dubbatuuf akka nu geggeessuuf qalbii keessaniin nuuf kadhachaa dubbii kana xiinxaluun nurra jira. Waa'ee jajjabinaa kana bartoota wajjin ol qabsiifnee yommuu ilaallu bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos seenaa isaanii beektu. Keessattuu warri 12 bartoota jedhaman
na duukaa bu'i jennaan inni kaani otuma qurxummii qabaa yeroo jaarsi akka Phexros fa'aa umuriidhaan kan deeme kiyyoo isaa lafa buuseetu gooftaa Yesuus duukaa bu'e. Inni kaan iddoo qaraxa funaanuutii na duukaa bu'e jennaan lafa kaa'eetu duukaa bu'e. Amma yommuu dubbannu salphaama fakkaata. Nama meeqatu ammatu warra gooftaan Yesuus Kiristoos kottuu na duukaa bu'i jedheeti hojii isaa lafa kaa'ee maatii isaa dhiisee gooftaa Yesuus duukaa bu'a. Murtee guddaa miti dubbiin kun. Murtee guddaadha waan hunda dhiisanii duukaa bu'an. Waggaa 3 ol akka waggaa 3 ji'a 3 wajjin deemanii lafanni bulanii waan inni nyaate nyaatanii sagalee isaa irraa baratan. Adeemsa kana keessa bartoonni kun waanuma baay'ee jabaatan itti fakkaatee ture. Yeroo adda addaatti seenaa dinqisiisaa argina. Yeroo keenya qusachuuf waan tokko fakkeenya isinii godheen ka'a. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 35 irra kan jiru. Phexros gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee du'a isaatii, waa'ee fannifamuu isaatii yommuu itti hime waanuma baay'ee jabaatee jiru itti fakkaateetu yaa gooftaa yoo ati duute ani si wajjin nan du'a malee sirraatii matumaa addaan hin ba'uu jedhe. Lakki Phexros nagantaanaan tasuma singalu nan du'a malee gooftaatti falmaame isin inni bu'u namni kun. Otuu hindaaqoon hin iyyin si'a 3 nagantatti jennaan inni namanne ani jabaadha kanan godhe. In fact isa duwwaa otuu hin ta'in warri dhaggeeffachaa jiran hundumtus unisi du'allee taanaan si wajjin duuna malee sirraatii adda hin baanu jedhan waan jabaatan itti fakkaatee waan tureef. Dadhabina namaa haasa'uun namatti tolte kan itti afuufii sintaa isaa argaartuni waa'ee dadhabina namaa haasa'uun gaarii amma waa'ee ofii keenyaatti deebisaa deemuu qabna gaa waan kana. Waan jabaanne nutti sin fakkaata maqaa ta'eef akkamitti ofitti deebifnaa meejar bartoonni kun akkamuma godhanii hafuura qulqulluu simachuuf of eegan jennee irraa barachaa deemna. Phexros guyyaan isaa yommuu ga'etti gaafa gooftaan fannifamu si'a meeqa isa gani? Si'a 3 dogoggore utuu hindaaqoon si'a tokko ni jedhu. Maal godhee? Dogoggore. Qabxittii kana naa qabaddaa. Bartoonni warri kaanoo hundumtuu gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos fannifame baqatanii dhaqanii sodaatanii dhokatan. Dogoggoree gani sodaatanii dhokatan. Warra akka Toomaas ammoo gaafa inni du'aa ka'u gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera jedhameetti himameenna maal jedhe? Ani hamma ija koon argu. In fact iji koo duwwaa dhugaa miti. Hamma ni madaa isaa cinaacha isaa waraaname keessa quba koo kaa'utti hin amanuu jedhee maal godhe? Shakki. Hin kaaneelee shakki jecha. Kanarraa waan nan dubbittii kana qabxii kana sadan dogoggoruu, sodaachuu, shakkuu kanaaf hin kaase malee dadhabina jara kanaa haasa'u miti. Wanni kun jireenya keenya keessatti deddeebi'ee happening ta'u. Amma fayyisaa addunyaa kun amma dhuguu kana taate jennetuma deemnu nu shakkisiisti. Otuma jabaannee dhaabannee irra baqqaan murteeffadhee kana dhiisee amma gara Waaqayyootti deebi'eera kana booda inni waan dhaabbanne nutti fakkaatu immoo kufnee iddoo sanatti of agarra. Otuma ani kana booda nama kanaaf dhiiseera nu deebinee immoo garaan keenya gadi dhiisuu diddi. Bartoonni haala kanaan yommuu deeman waan isaanirraa barannu bartoonni kun waggaa 3 guutuu barataniiru. Barumsatu gaa'atu ta'e afaan gooftaa Yesuus Kiristoos irraa baratanii kana caalaa maaltu nama ga'a? Beekumsatu gaa'atu ta'eeti sirriitti xiinxalanii barataniiru. Taayitaa mootu ta'e bartoota gooftaa jedhamanii waamamaniiru. Kanaaf barnooti keenya taayitaani keenya beekumsi keenya duwwaanii ga'aa miti jechuudha jabaannee dhaabachuudhaaf. Kanaafuu falli isaa maalinni ree jennee of ilaaluu qabna. Bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jabaatanii dhaabbachuuf wanni baay'ee murteessaan tokko hafuura qulqulluudhaatiin guutamuu ture. Kanaaf jajjabeessaa hafuurri qulqulluun hojiin isaa inni guddaan jajjabeessuu, gorsuu, gargaaruu waan ta'eefi sanaan guutamuun dirqama ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 irratti akkas jedhe gooftaan keenya barbaachisummaa dubbii kanaa yommuu dubbatu. Ammayyuu waan ani isinitti himu baay'een qaba. Isin garuu baachuudhaaf hin dandeessanii. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufutti gara dhugaa hundumaatti isin geessaa jedhe. Ammayyuu waan ani isinitti himu waan baay'eetu jira. Garuu rakkinni maa inni? Isin tureedii mitiin jabaanne hin dandeessanii baachuudhaaf dubbii kanaa jedhe.
Kanaafuu hafuura qulqulluutu isinii dhufa yommuu sanan jabaattu. Ammayyuu jechi jettu kun gaadina keetti maal agarsiifti? Irra yeroo dheeraaf akka isaan barachaa turanidha. Yeroo dheeraadhaaf wajjin dabarsitaniittu, yeroo dheeraadhaaf barattaniittu, garuu ammayyuu ga'aa miti dandeettiin keessan, jabinni keessanii. Kanaafuu malli isaa maa inni ree? Faayidaa hin qabdan yoo barattanis isinii hin galu jara kana jedhee abdii irratti hin gootan. Abdii qabna jechuudha nus yoo kufne yoo laafne yoo dadhabne illee isin yoo isinitti manis na duukaa ooltanii bultanii isin hin galu. Sichi faayidaa hin qabdan jedhee. Falli isaa maa inni jedhee? Jajjabeessaa isiniif hin ergaa. Kan isin jabeessu, kan isin dandeessisu isiniif hin erga waan jedheefi kanaaf yeroo haalli wal xaxaa fakkaatee gara itti deebinu wallaallee ofii keenyaafis jabaadhee deebinee kufnee wantoonni jiranis abdii nu kutanii inni jajjabeessaan sun na jajjabeessuu danda'a, inni jajjabeessaan sun nu dhaabuu danda'a jennee gara Waaqayyoo Waaqa keenyaatti iyyannee jajjabina sana eeggachuu nu barbaachisa. Kanarraa baranna bartoota kanarraati. Laafinni isaanii abdii kutee fuudhatti hin deebine. Isa jabaa sana abdatanii fuula duratti adeeman. Egaa guyyaan har'aa kun maal jenneerraa? Phaaraaqiliixoos guyyaa itti hafuurri qulqulluun bu'eedha jenneerra. Jajjabina kana akkamiin bartoonni kun eeggachaa turan waan jettu immoo xiqqoo ishee haa ilaallu. Eeguun barbaachisaa ture. Akkamittiinitu guyyattii kana eeggatan kan jedhu yoo garagallee ilaallee wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 49 hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irraatii kaafnee yoo dubbifne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akeekkachiisa guddaa tokko bartootaaf kenne. Akkas jedha, isa abbaan koo isin abdachiise sana isiniif nan erga. Isin garuu akka nama uffannaa guutuu uffatuutti Waaqarraa humna amma uffattanitti Yerusaalem keessaatii hin ba'inaa jedhe. Eessa turaa jedhe? Yerusaalem keessaatii hin ba'inaa. Hamma yoomitti? Hamma humna Waaqarraa uffattanitti, amma inni jajjabeessaan sun dhufee isin jajjabeessutti, hamma reedii taatanitti Yerusaalem keessaatii hin ba'inaa jedhe. Yoo galagaltanii ilaaltan Yerusaalem kun iddoo gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa 40 duratti du'eedha. Tajjeefame fannifame. Achuma turaatii eegaa jedhe. Maaliif Yerusaalem kana keessaatii hin ba'inaa jedhee? Yerusaalem keessa bara sana addunyaarraa naanna'anii Yihuudoonni gara Yerusaalem kan dhufaniif manni qulqullummaa achi duwwaa turte. Mana qulqullummaa keessaatii hin ba'inaa, achi keessa ta'aatii humni Waaqarraa amma isiniif dhufee isin jabeessutti achitti eegaa yommuu jedhu bartoota walitti qabee itti haasa'ee gorseetu isaanirraati gara samiitti otuu iji isaanii ilaaluu ol ba'e. Waaqni keenya danda'a hundumaati. Akkasumaan disappiirii godhetu hin ta'in otuu iji isaanii ilaaluu ol siqaa deemee hamma iji isaanii Waaqa keessa ilaalee itti fajajanii hafanitti isaan otuu arganii isaanirraa adda ba'ee deeme. Garuu akkasumatti isiniin dhiisu humni Waaqarraa isinii dhufaa. Ga'ee keessan immoo garuu ba'uu qabdu. Ga'een isaanii maal ture? Yerusaalem keessatti eeguu. Yerusaalem keessatti eeguu. Jarreennis kana dhaga'anii gara Yerusaalemitti deebi'anii jedha qulqulluun Luqaas. Ammas itti fufnee yoo dubbifne wangeela Luqaas boqonnaa 24 ittuma fufnee 50 amma 54tti hojii ergamootaa boqonnaa 1 irrattis yoo dubbifne yeroo sana bartoonni gara Yerusaalemitti gammachuudhaatiin deebi'anii. Yeroo deebi'anitti garuu waan gurguddaa afur yoo xinnaate gochaa humna afuraa kana eegaa turan. Ishee kana sirriitti jedhamurree hubannee qabachuu qabna. Afuura qulqulluu akkatti jarreenni kun eegan. Waan meeqan jedhee yoo xinnaate waan afurin jedhe. Inni tokkoffaani bakka jedhamanitti argaman. Eessatti eegaa illee Yerusaalem jennan gara Yerusaalemitti deebi'an. Dhaga'uun ajajamuun guddaadha. Addaamiif waan kan jannataa baasee ajaja cabsuudha. Hin nyaatinaa jennaan nyaatan miti. Jarreen kun Yerusaalemitti eegaa jennaan gara Yerusaalemitti deebi'anii jedha caqasaman isin dubbanne kun. Bakka gooftaan jedhetti Yerusaalemitti deebi'anii
gaafa hundumaa mana qulqullummaa keessatti deddeebi'aa eeganii jedha. Tokkoffaan bakka jedhamanitti argamudha. Inni lammaffaa amantiidhaan, abdiidhaan, obsaatiin guutamaniitu guyyaa sana hundumaa eegaa turan. Gaafa guyyaa 40ffaa yommuu ol ba'ee maalittiin jedhee jajjabeessaa isiniin ergattiin jedhee ture, humna waaqarraa amma uffattanitti eegaa isinii dhufaa ittiin jedhe. Gaafa yoomii dhufattiin jedhe dubbateera hin jiru. Har'a teenye yommuu ilaallu guyyaa 10 kaachuu dandeenya. Maaliif retrospective galagaleen dugda dubbatti yommuu ilaalan waan hundumtuun salphatti. Guyyaa 10 kaa'in guyyaan 10 bakka jara kanaaf kaa'e ilaala. Kan isaan waan hundumaa dhiisanii duukaa bu'an du'ee abdii nama kutatanitti immoo du'aa ka'ee abdii itti hore. Amma immoo nan deemanii isaan irraa adda bahee deeme. Isayyuu Yerusaalem iddootti du'e keessatti isaanii dhiise. Guyyaan 10 kun waggaa 10 waan itti taatee natti fakkaate natti ta'e. Yoo kan akka Phexros hin ariifatu saayitii tokko booda amma dhufa laata jedha ta'uu danda'a. Yoo guyyaa tokko booda har'as hin dhufne guyyaa lama boodas akkuma san. Jarreenni kun garuu amantiif abdiidhaan guutamaniitu hamma gaafa inni dhufuutti eeganii ol bahee gaafa guyyaa 10ffaa abdiin isaanii waadaan isaaniif galame sun karaatti hin hafne kan waadaa namaa seene waaqni keenya hin hambisu kan nama waame bakkeetti nama hin gatu waan ta'eef akka ijoollee abbaa hin qabneetti isin dhiisee hin deemu isin duukaan jira ammayyuutti hin jedhee waan tureef guyyaa 10 booda hin dhufeef. Inni sadaffaan waan isaan godhan guyyaa hundumaa jedhan. Qulqulluun Luqaas yommuu nu barreesse kadhannaadhaan jabaatanii turanii jedha. Hafuura qulqulluu akkasittiin eegu jechuudha. Kadhannaadhaan amantii fi abdiidhaan bakka jedhamanitti argamaniitu eegan. Inni afuraffaa nama 120 ta'aniiti. Maatii 120 warra jedhamanii gooftaa duukaa bu'an. Gabaa 5 keessaa warra 120 kana kutannoon kan duukaa ture. 120 isaanii jedhamas qulqulluun Luqaas yommuu nu barreesse. Akka yaada tokkootti ta'aniitu eegan. Yaada meeqaan eeganii? Fayyisaa addunyaa keessa yaada meeqatu jira? Unuma keessa mee tokkoon keessa gaafadhaa yaada meeqatu jira? Arraba namni hundumtuu lafaa ka'ee galata kee sanbatinaa bariitee dhufe moo dhaqumoo dhiisumoo achimoo asimoo waan meeqa yaadda'aa turre? Namni 120 kun yaada tokko ta'aniitu hafuura qulqulluu eeggachaa turan. Dubbittiin kun hunduma caalaa dubbii ijooti. Hafuurri qulqulluun gaafa sana bu'ee kan dhaabatu miti. Har'allee ijoollee keenyaaf illee akkasuma bu'eetu jabeessa. Akka inni ariitiin nuuf dhufuuf garuu yaada tokkoon taanee eeguu qabna. Ammas seenaan isinitti himaa jira miti. Addana keessa yoona namni jaalalaan hin qabamne yoo jiraate jaalala yookaan immoo jibbaan kan qabamee jiru yoo jiraate amma yeroo kanatti namni sun fayyisaa addunyaa duwwaa miti Itoophiyaa yoo jiraatu abaluu fi anarraa kaasee dhiifama godheeraaf jedhee hafuura jaalalaan dura hin guutamu taanaan daandii hafuura qulqulluu ofitti cufee jira. Jireenya keenya keessatti yakkaadhaan dogoggoraan baay'eedhaan deddeebinaa amma yeroo kanatti anaan nagaa kana booda jireenya akka sanaa yaa Waaqayyoo koo si duukaan jiraachuu si faanan bu'uu barbaada. Kanaaf iyyuu jireenya koo isa sana, amala koo isa sana, suusii koo isa sana, jibba koo isa sana, hinaaffaa koo isa akkasii isa sana har'aa kaasee dhiisee hafuurri kee sun akkanaa dhufuuf dhiiseera jennee amma yeroo kanatti murteeffachaa jirru taanaan daandii hafuura qulqulluu nuti ofitti cufaa jira jechuudha. Haala kanaan bartoonni giiftii Maariyaamiin gidduu isaanii teessee kan akka Phexrosin duraan sodaataa ture sun sodaa isaa lafa kaa'ee jabinaatiin. Kan akka Toomaas inni shakkaa ture shakkii isaa lafa kaa'ee amantiidhaatiin. Warri kaanis maatiin 120 kun yaada tokkootiin hafuura qulqulluun guyyaan itti isaaniif dhufu eegaa turan. Waaqayyo nama yaada tokkoon waa godhu. Waaqayyo nama laphee tokkoon waa taasisu. Yeroo sana laphee tokkoon yaada tokkoon gaafa kaanu waan hundumaa bira dabarree nama hafuuraa ta'uu dandeenya. Garuu akkasumaan namni foonii ka'ee jibbarra caalaa jaalalan filatu. Cubburra caalaa qulqullummaa salphaatti filachuu hin danda'u. Dhiifama gochuu ijaabaa irra caalaa filachuu hin danda'u.
wanta fedhiin qaamni isaa namummaan isaa hawwee of controlii gochuudhaan akkasumaan dhiisuu hin danda'u. Jabina hafuura qulqulluu nama barbaachisa. Kanaaf hafuura isaa Waaqayyo nuuf haa ergu. Akka kanatti jabaatanii bartoonni fi maatiin 120 utuu ta'anii guyyaa keessaa guyyaa gaafa tokko hojiin dinqisiisaanii raajiin ajaa'ibaa tokko achitti isaan gidduutti ta'e hojii ergamootaa boqonnaa tokko kaasanii yoo dubbiftanii bal'inaan argattu. Otuu isaan yaada tokkoon bakka jedhamanitti amantiidhaan abdiidhaan obsaatiin kadhannaatiin walitti qabamanii ta'anii waaqarraatii sagaleen akka bubbee jabaa bubbisu tokko dhaga'ame. Biyyattii hamma raasutti namoota hundumaa hamma rifachiisutti sagaleen bubbee jabaan eessarraatii dhufe? Waaqarraatii gadi dhufe. Sagaleen kunis kallattiidhaan gara isaan jiran utuu asii fachiin gorin dhaqee mana isaan keessa jiran sanaa hin guute. Sagaleen bubbee jabaan yommuu dhufu gara iddoo isinitti yaada tokkoon kadhannaan abdiidhaan jirtanii yommuu sagaleen bubbeen dhufu hin baqattu moo hin gammaddu? Galata keetu moo maal immoo nutti eekkamteetu? Mee ilaalaa mee bakka jara kanaaf kaati. Bubbeen hamaan kun bubbisaa gaafa dhufu hundumtuu warri bakkee jiranis dhaga'aniiru. Warri achi jiran immoo mana isaan keessa jiran keessa sagaleen bubbee kana dhufee yommuu raasu egaa heerika torneedoo sana yaadadhaa akkam nama naasisa. Otuu kan sagalee isaa jedhanii immoo wanni akka abiddaa tokko samiirraa dhufee mana sana keessa seenee garaagaras qoqqoodamee namoota 120 sana tokko isaanii inni guddaan argatee inni xiqqaan utuu hin dhabinii inni shakkee argitawee inni duraan amanaa ture utuu hin ta'inii tokko isaanii mataa isaaniirra bu'e. Mataa tokko isaaniirra waan akkamiitu bu'e? Abiddaa. Akka arraba abiddaatu mataa tokko isaaniirra bu'e. Abiddatti qabsiisetti warma yoona silaatiin ni bakkeetti diinni isaanii bakkeetti dhaabateetti qabsiise gubuu fedhe. Waaqayyo garuu isaaniin jabeessaa jira yeroo sanatti. Abiddi kun kan gubee isaaniin balleessu miti. Akkasa gaafa Museen argee abiddi mukarraa boba'aa mukichi hin gubanne jedhe miti. Kun waan dinqii dheedhee kophee isaa ofirraa baasee Museen kabajaa fi Waaqayyo godhi ittiin jennaani. Akkuma kana wanni akka abiddaa kun mataa tokko isaaniirraa yeroo inni buufatu hundumti isaanii argani. Mana Waaqayyoo keessatti yaadda'uu fi naahuun maaloon nu barbaachisu hunduma keenyaaf Waaqayyoo kennaa qaba. Eenyullee namni 120 sun argataniiru moo hin arganne? Kanarraa hubachaa deemuu qabna. Kan keessa jira, kan koos jira, kan baluus jira. Waaqni keenya kennee hin fixu harka isaa keessaati. Jiraachuunis hin barbaachisu uumee nuuf kennuu danda'a Waaqni keenya maqaa ta'eef. Jarreen 120 akka kanatti yommuu abiddi waaqarraa dhufee mataa isaaniirraa qubatu argani. Hundumti isaaniis hafuura qulqulluudhaatiin guutamanii. Sana booda hafuurri qulqulluun isaaniin guute kun akka isaaniif ibsetti qooqa biyya adda addaatiin dubbachuu jalqabaniidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Otuu jarreenni kun gaafa sana qooqa adda addaan dubbachuu hin dandeenye ta'e jaalala Waaqa keenyaa arjummaaf garraamummaa isaa dhuguma akka kanatti baruu dandeenya. Akka kanatti akka nuti isa barruuf Waaqayyoo hafuura isaa qulqulluu ergee bartoota isaatii fi iccitii ajaa'ibaa isaaniif ibse. Gaafa kana hafuura qulqulluudhaan guutamanii ka'an hojii isaanii isa guddaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti gooftaan keenya akkas isaaniin jedhee ture ergama guddaa tokko yommuu isaanitti kennu. Dhaqaatii maqaa Abbaa Ilmaa fi kan hafuura qulqulluutiin isaaniin cuuphaatii saba hundumaa bartoota koo taasisaa. Warra Israa'eloota duwwaan jennee warra Giriikii, warra Roomaa, warra baluun jenne. Saba kamiin jedhee? Saba hundumaa eenyuun taasisaa? Bartoota koo taasisaa jedhe. Otuu hafuurri qulqulluun isaaniif hin buune ta'e. Otuu qooqa adda addaa sanaan dubbachuu fi kennaan sun hin kennamneef ta'e. Akkamuma godhanii saba hundumaa bira ga'uu danda'u jarreen kun danda'u? Waaqayyo yommuu nama waamu waan hin danda'amne nama dandeessisaa jechuudha. Argitu? Afaan warra
Afrikaa keessaallee kan listii ta'an jiru. Afaan jara sanaan beekan turan jarreenni warra Galiilaa turan achumatti bartoonni fi maatiiwwan daban kun baay'een isaanii warruma naannoo sanaa turan. Garuu afaan addunyaa kanaa hundumaa akka dubbataniif hafuurri qulqulluun isaaniin dandeessisee hafuura sanaan guutamaniitu dubbatanii addunyaatti dhugaa baatuu gooftaa Yesuus Kiristoos ta'anii biyya lafaa kana waliin gahan. Gaafa dubbiin kun ta'e gara xumuraatti hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa kana dinqisiifannee xumuruudhaaf amma gaa warri bartootaa duuka bootaa kun hundumtuu yommuu ta'u hafuura qulqulluun guutamanii jabaataniiru. Warra Yihuudootaa immoo yaada addunyaarraa bakka jiran hundumaarraa yaanii gara Yerusaalem dhufaniiru. Maaliif dhufanii isiniin jedhee ture? Ayyaana midhaan haaraa yookaan firii haaraa Thanksgiving isaanii walitti qabamanii jiru. Firii haaraa argame kanaaf Waaqayyoon galateeffachuu dhufanii isaaniyyuu firii hafuura qulqulluu isa haaraa ta'anii galan. Gaafa sagalee qaqawweessaa akka bakakkaa kana dhaga'anii hundumti isaanii na'anii maaltu ta'eedhanii bakka sagaleen sun seene duukaa fiiganii dhaqan. Gaafa isaan achitti walitti qabamanii namooti Yihuudoonni addunyaarraa dhufan kuma hedduu ta'an walitti qabamanii dhufanii bartoonni hafuura qulqulluudhaan guutamanii afaan gosa adda addaa haasa'u. Namni hundumtuu achi jiru afaan isaatiinitu dubbii fayyisuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee ajjeefamuu isaatii inni nu fayyisuuf akka dhufe warri Yihuudootaa immoo akka isa ajjeesanii inni immoo akka inni du'a salphisee mo'ee ka'e eega ka'ees akka inni gara samiitti ol ba'e eega gara samiitti ol ba'ees immoo hafuura isaa isa qulqulluu akka inni isaaniif ergee afaan tokko isaanitti dubbatan. Gaafa dubbii kana dhaga'anii gaafa ajaa'ibaa isa dura ta'ee hin beekne kana dhaga'anii warri Yihuudootaa biyya lafaarraa yaa'anii dhufan kuni kaani dubbiin kun dubbii dhaga'amee hin beeknedha. Jarreenni Galiilaa kun akkamitti afaan keenya haasa'u jedhaniitu dinqisiifatan. Kaan immoo jarreenni machooftee daadhii quuftee waayinii quuftee tokko saasaa jirti jedhaniitu dubbii hammeenyaa hinaaffaa irratti odeessan. Gaafa kana seenaan isaa bal'aadha. Utuu keessa seennee dubbanne waa baay'ee irraa baranna. Garuu gabaabinaan qulqulluun Phexros guyyaa 53 dura gaafa gooftaan fannifamu kan namni tokko gaaffii isa gaafannaan of ibsuu jibbee ani namicha kana hin beeku jedhee gooftaa Yesuus Kiristoosiin gane nama kuma hedduu fuula duratti ka'ee dhaabate. Maatu taanaani hafuura qulqulluutu isa jabeessinaan transformationii kana ilaala. Amma nu edda fayyisaa addunyaa dhufne kaan keenya waggaa 7 kaan 6 kaan 3 kaan immoo 1 kaan immoo harrayyuu dhufe ta'a. Hammam jijjiiramneerra yaadame. Phexros ka'eetu dhaabate warra kumaatamaa kana dura. Isin yaa saba nanaa jedhe. Akka isin yaaddani nuti daadhii waynii quufnee machoofne miti ganama kunoo reefuun laftu bari'ee isaatiin reefuu sagali bariidha. Daadhii miti kan nuti quufne. Isa jalqaba Waaqayyoon Waaqni keenya raajicha Yu'eel irra bulee dubbate. Jedhee caqasa tokko caqasee fi Yo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 27 irraa kaasee bara dhumaa keessa hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasa jedhee isa Waaqayyo waggoota 60 dura waadaa nuu galetu gooftaan immoo dhufee isiniifan erga jedhee gurra keenyatti sanni nutti himetu har'a nurratti raawwate hafuura qulqulluudhaatiin guutamnee dhugaanni sun nu jajjabeessee jennaanitu akka saasa'aa jirra. Innis immoo iccita kana nuuf ibsee afaan keessanii nu dubbachiisee naan dubbachaa jirra malee machoofnee miti jedhee Phexros inni sodaataa ture amma jabinaan 60 duratti haasa'e. Gaafa dubbii kana dhaga'anii baay'een isaanii achumatti gammachuu guddaadhaan guutaman. Karaa gama tokko afaan isaaniitiin sagalee Waaqayyoo jalqabaaf dhaga'an. Dubbiin kun isiniif haa galu. Afaan isaanii dhaga'an. Garuu warra afaan isaanii hin beekne iyyuu dabalatee Waaqayyoo nama afaan isaanii dubbachiise malee gurra jaraa bane miti. Isinii galamni garaagarummaan isaa
yeroo tokko namoonni afaan keenyaan waaqeffachuu yookaan eenyu afaan isaa waaqeffachuu yommuu ta'u namooti afaan bataskaanaa baruu qabu jedhu. Rakkoon isaa maa inni beektu hojii hafuura qulqulluutiin gallee horra akkas jedhaniif. Hafuurri qulqulluun gurra jalaa baneetu hin ta'in arraba warra sanaa hiike miti. Dhugaa moo dhugaa miti. Yommuu afaan keenyaan waaqessinu eenyus immoo afaan isaanii yommuu waaqessinu hojii hafuura qulqulluutu hojjetamaa jira inni gammaduun kanaaf nu barbaachisa. Arraba isaanii banee dubbachiisee jarris afaan isaanii dhaga'anii achumatti yeroo sanaa namni beeka akka dhiyaate yaadaga namni 3,000 achumatti amananii cuubamanii qalbii isaanii jijjiirratanii duuka buutota Kiristoos ta'anii manni kiristiyaanaa jalqabaaf yeroo sana ijaaramte. Nama meeqatu takkaatti dhiibi? Nama meeqa inni? Nama 3,000 takkaatti achumatti dhaga'anii amma gaa waa'ee jarreen 3,000 otoo hin ta'in waa'ee anaaf isinii bira yommuu dhufu si'a meeqa dhageenyee qalbii keenya jijjiirranneerra. Maal hagoonuree yaa obboloota keenyaa jedhanii gaafatan jarreen gaafa dubbii kana dhaga'an. Maal hagoonuree ishii nuti immoo jedhan qalbii keessan jijjiirradhaatii cuubamaa. Gara safayyisaa ta'e Kiristoosiin isa sila fannistanii sanatti deebi'aa jennaan qalbii isaanii jijjiirratanii namni 3,000 gaafa sana maatii Waaqayyoo ta'anii achumatti bartootatti dabalamanii haala kanaatiin akka nama isiniin jedhee manni kiristiyaanaa ijaaramtee Waaqayyo dinqii kana nu dhageessiseef galanni guddaan haa ta'u. Har'as maal hagoodhuree gaaffii jedhuuf gaafachuu qabna. Jajjabeessaa isiniifin erga mata duree jedhuudhaan kaane Waaqayyo kana isiniifin godhaa jedhee nutti meera. Anaaf isiniinis warra gaafa sanaa miti. Uniinis isiniifin erga. Yoo laaftaniitu ta'e, yoo boodatti deebitaniitu ta'e, yoo abdii kutattaniitu ta'e, yoo kana booda hin danda'amu jettaniitu ta'e jajjabeessaa maaliin godhanii gooftaan isiniifin ergaa jedhe. Kanaaf jajjabinni kun akka nuu dhufuu fi hundumti keenya gara Waaqayyo keenyaatti deebinee gara isaatti iyyinee gara isaatti yoo waammanne gaafa sana qiddaasee dhugaa qaddasuu jalqabna hafuura qulqulluudhaan har'a taa'an jiru jechuu koo miti. Calluma innee warra akka dhaggeeffatu taanee hin gallu nus warra qaddasu sana taa'uu jalqabna jechaadha. Gaafa sana faarfannaan keenya faarsaa ergamootaa ta'a hafuura qulqulluun waan faarfannuufi. Gaafa sana lallabni keenya hafuura qulqulluutiin waa'ee hafuura qulqulluu lallabuu ta'a. Gaafa sana maaltu ta'a? 3,000 inni deebi'e sun gaafa sana dura waggaa 2,000 dura waan raawwateetu hin ta'in har'a saba keenya gidduutti waan raawwatu ta'uu danda'a. Kanaaf jajjabeessaa sana nuuf ergee Waaqayyoo hafuura isaa qulqulluu sanaan laphee keenya yaada keenya tokkummaa keenya gara isaatti nuuf haa deebisu. Kan nu barsiifatee Waaqa Abbaa Ilma hafuura qulqulluuf bara baraan galanni haa ta'u.